bounds. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني وردفتو تفوزي أوروتو بجرجرتو بكون جرتنتي نجيني رحمن ربي سولي حاجراتو سينجتشا وردفتو تخيا جالتمو في كبجامو وروني أمنتي برا وردفتنيس الشما هركفوني جرجرتو بك جرتنتي نجها جرات أسنين جدا هذا فيديو باي قد سيساتا إقبل سنين جرا فيديو كان الرتي وانتو تراوتامي isinitti nima hamma dhumaatiin hordofaa namoonni yeroo jalqabaatiif YouTube channel kiyya faroo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa wanta irra qabadhee isinii dhiyaadhee obboleettii teennaa eenyu akka taatee fi Oromoo taatee amantii feetes haa taatu Musliima taatee Kiristaan taatee waaqeffattuu taatee ta'e hin beekamne jireenya isii jijjiirachuudhaaf biyya namaa deemtee biyya Kuwait keessatti qalamtee qaamni isii cicciramee darbamee argamtee jirti. Kanaaf har'a waan baay'ee nama gaddisiisu tokkodha kuni. Lammiin keenya biyya keessaa fi biyya alaatti ajjeefamee darbamuun, ajjeefamee reeffisaa alatti gatamuun, ajjeefamee bishaan irra gatamuun akkuma itti fufetti jira. Haa ta'u garuu wantoota takka asirraa hubannee of eeggannoo nu barbaachisu godhuu qabna kan jedhu viidiyoo kana isiniif hojjechuudhaaf dirqame. Egaa suuraa kan arge baay'ee tokko rifadhee hedduu takka eessa akka jiru namummaa kiyyeessuuf jibbee eessa akka jiru suuf wallaalee jechuudha. Ilma namaa ta'eeti kan akka bineensaatti yaadaa jiru yoo ta'e malee kan ilma namaa cicciramee fi yaadne hin jiru. Kanaaf obboleeyyan kiyya warroonni buddeena barbaacha of jijjiirra maatii keenya jijjiirra jennee biyyarraa baanu tokko isaanii akkanatti nu biraa dhumataa jiru. Nutis ammoo warroonni lubbuudhaan jiru hamma dandeenye lubbuu keenya baraaruuf isaan dhumataa jiran kanarraa fakkeenya fudhachuu qabna jechuu barbaadeeti. Obboleettiin teenya tun akkuma nu dalagachuudhaaf biyyaa baatee maatii ofii jijjiiruudhaaf biyyaa baatee egaa ka lammiin Itoophiyaa biyya isaa keessattuu kabajaa hin qabu biyya isaa keessattuu seerri hin jiru waan ta'eef biyya namaallee yoo deemee cicciramee gatamee soo gubates namni isaan gaafatu hin jiru namni isaan barbaadu hin jiru. Haa taatu taateen kun biyya Beerut keessatti akka ta'amedha kan namoonni Facebook irra poostii godhan arge. Egaa ajjeesanii qalanii peestaalitti guuranii haala kanaan shaanxaadhaan baasanii karaa baankii afoo bakka jedhamutti darbanii jiranii jechuudha. Ilma namaa ta'ee nama gorra'ee hilaa nama mormarraa muree harkarraa muree lukalleerraa muree akka nama lukkuu lafeetti baasee nama lukkuu nyaachuuf yookaan ammoo foon lukkuu woxii hojjechuudhaaf dirqama lafee isaatiif baasanii hojjetan sanitti lafeetti baasanii ciranii haala kanaan kiisii keessatti guuranii kiisii irraa kaafee shaanxaa keessatti dabalanii gatanii biraa deemanii jiranii. Gaafa biyyaa baatu isiinis dalagadhee maatii kiyya jijjiiree ofis jijjiiree deema jettee deebi'a jetteeti kan biyyaa baatu. Namoonni hedduu kan biyya namaa keessatti lubbuu isaanii dhaban azaluma rabbii irraallee dhuftu taatu rakkoolee mana madaamii keessa jiruun waa hedduu irra gahaa jechuudha. Fooqii irra darbamu jira, ajjeefamu jira, mallaqa isaanii dalasiisanii dhoggachuu jira, dhibamanii yaala dhabutu jira. Rakkoo dararraa hamma irra hin jedhamnetu shamarran mana Arabaa keessa dalagan irra gahaa. Biyyi kunis biyya dimokiraasii qabdu miti. Biyya Arabaa guutuunuyyuu dimokiraasii akkas ilma namaatiif birmatu hoo qabaatteeyyuu waan nuti mootummaa hin qabneef birmannaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf wanti hunduu waan rabbi irraa dhufte qofatu ta'a. Rabbiin akkatti nama ajjeesuuf akkatti nama jiraachisus waan nuuf afoo nu eeggatus isatu beekaa jechuudha. Nuti waan kaleessa badii dalannee fi gaarii dalannee keessa tarre qofa beekna malee waan hanga galgalaatti nu mudatu boru hanga bariitti nu mudatu nuti waan irraa beeknu hin qabnu jechuudha. Akkuma yoom akka duunu hin beekne waan ufafoo nutti dhufus nuti hin beeknu. Amrii hunduu harka rabbii jirti. Haa ta'u malee nullee hamma danda'ameen lubbuu keenya of eeguu qabna. Rabbi jedhanii karaa irra ciisuun hin taatu jedhama. Kanaaf rabbii gaditti nullee uftisuu qabna. Akkamitti uftisina yoo jettan namoonni madaamii haasaa baay'isitu kaammoo rakkoo baay'isitu waliin jirtan bira dalaydan hamma dandeettanitti obsa qabaadha. Amala isiin faallaa isinitti as deemtuun san isin waan gaariidhaan itti deebisa. Morka isii deemtanii yoo waa jettaniin haala kanaan baasanii cicciranii nama darbuu danda'u.
nama nuuf birmatu hin qabnu ejensii nuuf birmatu hin qabnu mootummaa nuuf birmatu hin qabnu mootummaan biyya keessatti lammii isaa wajjeese qalee mana hidhaa silaa mana sirreessaa keessaa baasee lagarratti darbaara waan ta'eef akkuma biyya keenya keessatti mana hidhaati fuudhamanii qalamanii lagarratti darbataman akkuma biyya keenya keessatti osoo namni ijaan argu nama harka isaanii jiru nama harka kennatee harka mootummaa jiru rasaasaa mataa keessa dhahanii ajjeesaa jiran ammallee biyya namaa keessatti rakkoo akkanaa kunniin nutti dedeebaa jira yeroo dhiyoo dura ijoollee Yamanii jiran namni 450 boombiin itti darbame gubatanii dhumatanii lubbuu isaaniitiif hangammaa furmaanii hin argamne warra hafaniyyuu magaalaa keessaa fuudhanii baadiyaa irratti darbaa jiranii dararaan bakka hundaa nutti hammaattee jirti nuti amma akka warra musliimaatti akka amantii keenyaatti ji'a jaallatamaa fi kabajamaa baatii tokko yookaan guyyaa 30 sooma qabna ji'a kana keessaa waa baay'eetu ta'ama ji'a kana keessaa sheexaanni ni hidhama ji'a kana keessaa balbalti azaabanii cufamti tan jannataanii banamti ji'a kana keessa waa hedduu jira yoo dandeenye khayriitti dalaganne yoo dandeenye nuti du'aa goone rabbiin nu milkeessuu danda'a bakka jirtanii du'aa godhadha bakka jirtanii qalbii keessa rabbi irratti qulqulleessa hamma dandamee nama albee qabatee isin deemu isin waanuma nagaatti dubbadha akka isin irraa albee san gad deebisaniif jechuudha egaa ka rabbiin akka barbaade lubbuu keenya baasa akka barbaade lubbuu keenyas jiraachisa wanni godhamu hin jiru kun waan baay'ee nama gaddisiisuu fi coraa nama irratti ajjeesu ilma namaa haala kanaan cicciranii darbu jechuun hunduu hojii isaa rabbiin irraa ni argata ganamas boonne galgalas boonne guyyaama tokko waan nu gammachiisu illee argaa hin jirru kanaaf bakka jirtan irraa hamma dandeettanii tokkoon keessan kan namatti aartaniis rabbiif jecha dhiisaa fi tokkummaa fi jaalala baay'isaa isiniin jedha itti aansee ammoo osoo ramadaanni kun ittiin seenii namoonni tasa taatanii natti aartanii jiraattan yoo jiraattan viidiyoo garaagaraa hanga dhiisuu irratti dhiifama naaf godha akkamitti akka duunu akkamitti akka kaanu akkamitti akka gallu hin beennu nuti hunduu hin gallamaatii kennatti jennee enna malee akkatti rabbii nu galchu rabbii tokkochatu beekaa jechuudha haala suukaneessa amma isin argitan kanaan qaamni namaa kan cicciramee gatame nullee akkamitti akka galluuf akkamitti akka baanu isa aalamaa qofatu beeka kanaaf amma dandeenye dhiifama walii haa goonuu dhiifama naaf godha wal jaalladhaa wal tiksaa waliif birmadhaa itti aansee Oromoo Walloo haala rakkoo hamaa keessa jira namni rabbiin isinii laaffise sooma kana keessa isaanis yaadadhaa bira dhaabbadhaa adda Oromoon kutaa Oromiyaa gara biraa irraa Oromoo Walloo dhaqee daawwachuun baay'ee ulfaata jedhamaa jira namoonni iddoo warroonni achi deeman namni akka kara deemaa mucaa diraamaa kara deemaa jedhee hojjetu sanfaa Daani'el jechuudha haalata kamiin akka Walloo deemanii daawwatanii deeban dubbatamaa jira mana 1500 oltu gubatee haawonni deettee karaa muka keessa jirti oo keessa jiranii namni hunduu ka danda'e luukii takka bitee ka danda'e mismaarii kaartoonii takka bitee haala seenii uummata keenya Walloo birallee haa dhaabbannu akkasuma uummanni Wallaggaallee rakkoo hamaa keessa jira Oromoo hunduu rakkoo hamtuu keessa jirti garuu ammaaf kan irratti xiyyeeffatamee uummata Wallaggaatiif uummata Wallooti wallahi waan saba keenya dubbachuun ani beeku bas cubbuma nu qabnutu kana hunda nurratti godhaara natti fakkaate rabbi walii galtee nu haa kennu osoo nuti walii galtee qabaanne osoo nuti waliigalfannoota qabaanne osoo Oromoon akka Oromummaa isaatti hundi isaan Oromoodha jedhee of beekee garaa ofii dagatee saba isaatiif dhaabatee kun hunduu hin jiru warri saba isaaniitiif dhaabbatan mootummaa wal ta'anii uummata keenya fixaa jiranii cubbuudhaan maqaa woboo abaa'oo shaneeti uummata miskiina mana raggubaa fixaa jira Wallagga keessattis bakka jirtanii akka amantii keessaniitti rabbii keessan kadhadhaa rabbiin daangaa yeroo gabaabduu keessatti nuuf haa murteessu akka Fir'aoona ani rabbii keessan jedhee Nabi Muusaa alayhi salaami Nabi Muusaa dha anatu rabbii keessan nagabbar jedhaa ture booda rabbiin galaana isa halaake yeroo gabaabaa keessatti waan nu miidhaara kana nurraa halaaku hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu nagaan jiraadhaa share like gochuun dagati